Kilippii kana dhaggeeffatina. Kilippii kana dhugaa waaqayyoon dhaggeeffatu. Jaalalli nama cabsee isin beeku nama isin cabsu. Yo ya harka fuunee akkam jirtu maatii yo times na keessanii gaaras viidiyoo kan biraan walitti deebineetu jira jechuudha. Viidiyoon har'a isiniif qabadhee dhiyaadhe namoota baay'ee TikTok irratti poosiseera sirbi kun ijo. Sirbi kun namoota baay'ee dhalaas haa ta'u, kormaas haa ta'u, qeerroos haa ta'u qarree baay'ee kan poosise sirba jammaree jedhu kan kee ol naggaseedha jechuudha. Kan baay'ee namni itti boyga gadhiisaa jiru jechuudha. Mee sirbi kun dhuguma maa inni ani ni ilaalle beektu ijoo maaf akkas bo'aa jiru jarri kun jedhee immoo utuu sirba kana ilaalin immoo jammaree jechuun maal jechuu akka ta'e Facebook irraa argeetu jira san isiniif dubbisaa dursaa hiikaa jammaree jechuudha. Jammaree Lalisaa Indiriis Adamtu gadhiisa jechuudha. Kana jammaree jechuun gosa abaaboowwan keessaa tokko ta'ee kan daraaraan isaa hedduu miidhaguu fi urgaa'udha. Walumaa galatti bareedduu akka jechuuti jechuudha. Namoonni callistanii jammaree jechaa jirtanii hiikaa jammaree wallaaltanii jammaree jechuun bareedduu jechuudha. Abaaboo baay'ee urgooftu jechuudha jechaa jira. Egaa sirbi kun namoota baay'ee TikTok irratti boosiseetu jira. Mee ni ilaalla joo maal amma kana maaltu boosisee ijoollee kanaa jedhee amma gaa waliin ilaallaa jechuudha. Joo qophooftanii tumini. Oromiyaa Aartiin Instituutii irratti gadhiifame muuziqaan kuni jammaree kee ol naggeesse. Sirbi kuni maal sirba nama boosisu fakkaatu beektu sirba nama dhiichisu fakkaata. Okay, sibuk name. Jammaree ani kese ilmoo kanani jammaree bilillee ofii nawwanii kan argaaf si araadanii kan gurmuun si barbaadanii. Jammaree beeka kan si jaallimamu jammaree simboo kan kee mataa hinamu imaltuu imaluun dhibe si argee si darbuun cime. Walaloonsaa ajaa'ibadha dhugaa. Walaloonsaa baay'ee ajaa'ibadha. Baay'ee rukuttaan isaa garuu waan baramaadha. Garuu walaloonsaa ergaansaa idoon dhugaa waaw. Gaafa rukuttaa isin jiru rukuttaan kun rukuttaa shubbisiisaadha. Maaltu boosisee ijoollee TikTokerota kanaa? Maaltu boosisee? Anaanoo ammatti na bohaarsaa jira. Si jaalachuun jibbinee jibba fedhii jammaree akkan kaleessa ta'ee narra sodaadhe malee. Takka lama miti qooda dabalee tan cabbe irraanfachuun didee gadhee garaa dadhabe akkam godhee jammaree tuufanii jibbaadhe. Sitti kafedeen dabalee tu amanuu sodaadhe. Okay. La iddoo kanadha kan nama baay'ee boosise. Iddoo boosise argee bakkaadha. Iddoo boosise argee nama keenya. Si jaalachuun jibbinee jibba fedhii jammaree akkan kaleessa ta'ee narra sodaadhe malee. Takka lama miti qooda dabalee tan cabbe irraanfachuun didee gadhee garaa dadhabe akkam godhuree jammaree tuufanii jibbaadhe sitti kafedheen dabalee tu amanuu sodaadhe. Dhugaa warra caccabdanii warri jaalallii jaalalan actually kan nama cabsu namoonni baay'ee misunderstand godhu waa'ee konseptii jaalala jette jechuudha. Jaalalli nama cabsee isin beeku nama isin cabsu. Dhugaan kun dhugaa haalamuu hin dandeenyedha. Kan nama cabsu nama nuun jaallannee of laannee laphee keenya laannee fitu nu cabsaa jechuudha. Isaan immoo vaaliyuu jaalala keenyaa gatanii maybe qarshii caalsifatan ta'uu danda'a, maybe beekamtii caalsifatan ta'uu danda'a, maybe immoo waan bira sababoota garaagaraa dhiyeessuu danda'u namoonni nama cabsan jechuudha. Okay, dhiiroo caba kana baattee immoo deebitee jaallachuun hin cima dhugaa. You have to forget her. Irraanfadhuun dhugaa. Kanatti booda naasaami waa'ee kanatti sirriitti warra bobba'anii fi sirriitti dhumarratti na naasaa dhugaa. Dhumarratti.
Sababaatanii nama jaallachuun garuu rakkisaadha. I feel you bro. I feel you. Sagalee isaa garuu sagalee ana duwwaatidha kan eenyudha kan Fayyisaa Furii xiqqoo natti fakkaata dhugaa sirbii jechuun xiqqoodha baay'ee miti sirba sagaleen isaa moo gurra godha anana yaatu giftii koo laphee cabaa baateessitti dhufe hodhiif dhugaa. Oh, makeup itu baik sana itu. Iddoo kana baay'ee jaalladheera dhugaa jechuun yeroo tokko namoota keenya hin taanetti namootuma sababa ofii keenya jaallannu sababa baay'ee jaalalli isaanii keessa keenya buleef keessa keenya bubbuleef akka isaan kan keenya ta'an akka isaanii nu waliin ta'an baay'ee barbaanna achi hin jenne taanaani asitti ofuma caba keenya dheeressina umurii caba keenya ofirratti dheeressina akka jedhanii amanuudha inni guddaan yoo ati kan koo taate if God says you are mine if not you are not mine. Don't be hard on yourself. Sirbichi garuu ajaa'iba dhugaa baay'ee ajaa'iba dhugaa. Ani durba lama dhayi. Ishee kuni fi ishee okay. Jijjiirai. Oh my God. Nama ni nuga. Ela amma asitti sigatti qoy waa tokko dubbadhe darbaan kilipii bakkanatti qoy hiikaayira kilipichi baay'ee bareedaadha. Especially walaloo fi yeedaloo isaa jaalladheera. Viidiyoo irratti waan ajaa'iba waaw wedhena jechiisu qabaachuu baadhu iyyuu garuu ergaan kilipiin kun dabarsaa jiru dhugaa ergaa baay'ee bareedaadha. Gaafa waa'ee amantaatti deebi'u jaalala nama takka ammuma argine ammuma jaallachuu dandeenya. Nama tokko utuu maqaa isaa hin beekin utuu eenyummaa isaa hin beekin maal akka inni ta'e eenyu akka inni ta'e osoo hin beekin jaalalleedhaan qabuu danda'a. Inni immoo jaalala arginee masa jaallannu jechuudha. Garuu amantaan it is a process. Processii keessa waan dhufudha jechuudha. Yeroo wal argaa deemnu waliin haasaa deemnu yeroo gaarii waliin qabaachaa deemnudha. Build up ta'aa dhufa jechuudha. Haala kanaan kan dhufu amantaani callisii akka jaalalaa si gadi nutti roobu jaalalli si roobu garuu takka takkaa hin rooba ijoollee tokko tokkotti callisnee amanamuma argine ammuma jaallachuu danda'a. Lapheen keenya nuufii danda'a. Bultii keessa immoo amantaan sun dhufaa deemaa jechuudha. Bultii keessa innis amantaa isaa guddifate yaada deema dhumaatti dhaggeeffatu. Isheen kun ishee gantuudha. Adeemtu silaafu kun adeemtudha. Silattuu mataanii axxishoo itti irraa ba'a. Rifeensumti itti irraa ba'a. Itti taaftu kun.
Filadoo kana dhaggeeffadhaa. Waan ijoollee. Iddoo kana jaalladheera. Hai kilipichi iddoo tokkotti duwwaa nama boosiisa. Iddoon kaan abdii namatti toora reedha. I hope xumuraa irra natti fakkaata. Hai kilipichi dhugaa baay'ee bareedaadha. Especially walaloo biyyee daloonsaa naannatti toleera dhugaa. Okay, directed by Girma Tashoma. I don't know him. Eora Girma Tashoma. Elias Kabbadan cinematography hojjeteera. Oromia Arts Institute production dha. Dhugaa baay'ee namatti tola. Okay, waan inni irraa jedhee xumuruu barbaadu warreen TikToker irraa bu'aniif jechuudha. Kilippii kana dhaggeeffatina. Kilippii kana dhugaa waaqayyoon dhaggeeffatina. Ofuma caba keessan ofitti dheeressitu, ofuma halkanii guyyaa ganamaa galgala kaatanii sirba kana dhaggeeffatanii caba umurii caba keessanii ofuma ofitti dheeressitu isiniin jechuu barbaada. Try to forget them. Ani reactionii sirba kanaa akkan hojjedhu wanti na godhe inni guddaan TikToker viidiyoowwan TikTok irra baay'ee hundumtuu imimmaan isaa dhugaa abbaayini naafa kan arginnan gaafa dhiirris dhaltuunis kormaanis qeerroonis qarreenis akkasii sooshaal miidiyaa irra bahanii bu'an dhugaa this is a bad habit. Especially ደግሞ waan akkas kana dhoksadhaa jedhu dhugaa dhoksadhaati goluma gola keessanitti baawundii keessan balbala keessan cufadhaati waan an jechuu barbaadu garuu waa'ee kana irratti jechuudha gaafa namni tokko especially wanti kun yeroo baay'ee dhiira irratti mudata. I don't know kan durbaan beeku kan durbaa hojii irratti immoo komentii irratti naaf barreessu jechuudha isini maalidha yeroo dhiirri tokko nama baay'ee jaallatu dhabu wanti baay'ee sagaddisiisu jiraachuu ni danda'a garuu waan tokko kan hubatudha kana bar warri durbaa immoo nan yaala deebisuu fi maalidha maybe haala kee jibbite ta'uu danda'a maybe nama isheen bira dhaqxe kun qarshii si caalaa meeq godha ta'uu danda'a maybe feelingii siif dhabdee ta'a bro this have to be what a fuel siif haa ta'u dhugaa baay'ee humna siif haa ta'u nama har'a caalaa nama jechuun bakka wanti suni si haa jabeessu strong si haa godhu eenyummaa cimaa jechuun namni cabe tokko amma fakkeenyaaf lafeen gaafa cabu iddoo sanatti deebi'een cabu mini baay'ee strong dha baay'ee jabaata sababa ta'eef cabuun kee gaariidha feel happy gammadi dhugaa sin jechuu barbaada because this a fuel dhugaa baay'ee si fayyada baay'ee jireenya keessatti namoonni lalapheen isaanii caccabe dhugaa iddoo isaan kaan google it dhugaa baay'ee namoota ciccimoodha warra dubaraa immoo warra dubaraa as jalatti gorsaanii koomentii jalatti warra dubaras akkasuma jedhee yaada jechuudha nama kana caalaa ta'uuf yaadanii sin jechuu barbaada kanaafuu sirba kana biliis hin dhaggeeffatiin ofumaa cabakee umurii cabakee ofirra dheeressita boossee jechuun barbaada dhaltuus haa ta'u kormaa egaa viidiyoon kun akkana fakkaata ture yeroo taa'utan olii viidiyoo kan biraa wal jedhama isaan keessa nama jedhu nagaan naaf tura.